السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفون هردفتون أورمتي يوتيوب إلمان أورومو بقوم جرتنت نغام فيان سنفاتو سننجا أمالوتا شامروني كينيا إرّا بليسة تاو قباني جيتشود وان في جالة أبا منا في تلين جالة أبا منا كيسان akka firaa fi aalii keessii kabaju barbaadda eeyyanna muhim barbaada kana beekamaadha. Kanaafuyyuu maal gochuu qabdarree isin akka abbaan manaa keessan faamilii keessii kabajuu yoo barbaadde ati hoo maal gochuu qabda? Waan jiru irratti waliin haalaallu isiniin jaa amala kana irraa bilisa ta'uu qabna. Amala irraa nuti bilisa ta'uu qabnu keessaa tokko mee haasaa Ustaaz Anas Muhammad dhaggeeffannee walitti kan deebinu ta'ya. Dhuguma wanni kun waan hedduu takka qalbii nama cabsu waanuma hedduu takka fokkisaadha. Akkas godhuun hin barbaachisu jechuudha. Warroonni dhiirallee immoo haadha fi abbaan keenya kun jechuudha. Yeroo umriin isaanii achi deeme umriin isaanii nama guddaa ta'e haadha fi abbaa keenya kana isaan kanaaf tuffachuu hin qabnu, isaan kana jabeeffachuu qabna jechuudha. Warri dhiirallee wanni kun isin ilaallata. Mee Ustaaz Anas Muhammad maal ja'a? Hojjumaan haa ilaallu isiniin ja'a. Wallahi amala akkasii qabaachuun hedduu takkaan fokkataadha. Waan fokkattuudha jechuudha. Wanni kun waan akkaan fokkattuuti. Waan immoo qalbiillee nama cabsu jechaadha. Isiniin ja'a. Mee hojjumaan daawwanne walitti haa deebinu isiniin ja'a viidiyoo gabaabduu wayiiti. Isiidha akka inni maxxanfatu ni jaalatan, rahima isaa akka inni maxxanfatu ammoo hin ayyamaniif jechuudha. Asirra seenaa wayii takkaa ture gaaf tokko abbaan manaa haadha mana isaatiin har'aan tana yookaan guyyaa boruu warra keenyaan dhufuu deema abbaa kiyyaa fi harmee tiyya obboleeyyan kiyya hunduu laagana afeereetiin na bira nyaachuu deemanii nyaata bareedaa godhii fi eegii jen hayyee akkas taanaan ruuzni bulee udistii guutuudha haadhaa fi abbaa kee taanaan obboleeyyan kee taanaan akka keessummaa biraatii miti isaa warra manaati waan ta'eef ruuza bule kanaa huni ta'a fi kanumaa nyaatanii jettiin lakki haadha abbaan kiyya obboleeyyan kiyya ruuza bule nyaachuu yookaan waan bultee qabbanoituu nyaachuu hin qabanii nyaata bareedaa gootee fi eeguu qabdaa jen lakki warri keessan ni ta'a fi kanumaa nyaatanii lakki warri keenya kana nyaatanii osoo ol qabaniiti godhi jeenii biraa bobbaa deeme hojiidhaaf yeroo hojiirraa isaan laaganaa geessee galuu ciisu jirti nyaata gootee jennaan boo warra keenyaa dhufan jenne haadha abbaa kiyyaa dhufan jenne ifi haadhuma abbaa keetii mi'e duba haadha abbaa kee taanaan maal waa rakkoo qaba kunuuni taa'aaf jetteen hayyee akkasii ansi bira hin jiraatiin jee biraa kuti kara hojiisaa hoggaa waa xiqqoo isiin ciiftuu dhufanii ulaa dadhaban hoggaa kaatee ulaa bantuu abbaa isii haadha isii obboleeyyan siitutti ol seene rifattee baareedee gaggabuu dhiyaatte xiqqoo malee maali isaa baatan jennaan bara abbaa mana keetiitu laagana nu afeere isa kutenni laaganaaf nu afeere nu jala manaa baafataa yeeni bara abbaan isiidha yaa subhaanallah inni haadha abbaa kiyya obboleeyyan kiyya afeere haadha abbaa kiyyaa dhufu jiranaan jee akkami kan taphatettee rifattee baareedee taboochu ture itti dawwaltee bar itti dawwaltee dafii nyaata bareedaa hoteela irraa qabiifiti haadha abbaa kiyyaa dhufu manaan jetta haadha abbaan kiyya dhufu jiranii jetteen maal rakkoo qabaree haadha abbaan kee ruuza bule sanuun nyaatanii sanuma kanniifi jeen jechuu maaliif jennaan dubbiin wallahi waan takka hoggaa laaltu waan abbaan mana keetii sii ta'uu barbaadu atillee ta'uufi qabda waan haati mana keetii sii ta'uu barbaadu atillee ta'uufi qabda amma turre hima isaan maxxanfanne jechuu barra haadha abbaa isaa haadha abbaa isii taanaan nyaata bareedaa dukkaanarraa yookaan hoteela irraa qabiifi jetteen duraan haadha abbaa kiyyanni jennaan ruuzni buleewu yookaan wanti bultee huni taatiifi jetteen akka kun rakkoo obboleettiiti rahima isaa maxxanfadhuuf haadha abbaa isaa jabeessiif itti gaaf takka gammoojjii biyya arabaa tana keessatti ifattuudha abbaa manaatii fi haadha manaa wajjin turan harmee isaanii tadulloomteef wallaalteetu isaan bira ture mucaa tokko wajjin harkatanii haadha manaatii fi abbaan manaa kun akka gaarii jiruu bareedduu jiraachaa turan ilmoo tanallee hedduu jaalata hedduu mararfata osoo akkanaan jiraniiti gaa warri tiifattuu ni godaaname bakka takka irraa bakka biraa godaanan hoggaa kana waan jeen yaa obboleettiitii yaati diyyatuun dulloomtee nurraa duu diddee jirti asuma dhiibnee biraa adeemu nutti asiin fuudhinii jeen asiinutti fuudhinii asuma dhiibnee biraa adeemnu namni karaa deemu ka jarraa yoo itti dhufe haa fudhatu yookaan yayyiin asitti haa nyaattuu ijeen haadha isaa du'aa kanneen godaansaaf fe'atanii deemanii bara hayyee taate jetteen hin kilaafne
mucaan ni jaalatu san fuutee maal goote haadha isaarra keeysee biraa deeman dhalama jaartii ajaa'ibaa ta'e hikmaati hoggaa kutanii fagaatanii bakka wayii dhaqan gatta'anii boqonnaaf yeroo caayaa takka godhanii gatta'anii boqonnaa fudhachuuf jaan mucaa taphachiisuudhaaf mee mucaan kiyya jeena mucaa kee bara haadhatee biratti hin dhiise hoggaa jettuun mudhiin jechatu boysa mudhiin jette akkami mucaa kiyyachi dhiiftennaan yoo jiraatee guddate boodakkaati haadhatee goote kanas godha jeetiin sirraachi dhiisee ittiin sumaa fi yaate waya awwaa cabee amma kee farda fe'atee mucaa isaa barbaada haadha isaa barbaaduuf hin kennichi deebi'ee bara hoggaachi deebi'uu yeyyiin duruu guuttee akkanatti asiin haadha isaatti asiin itti horiiti mucaa kana fuutee kana qoma qabattee harka tokkoon dhagaa fudhattee mucaa ilma kiyyaa nyaattanii bari ilma midhaan onneetii yaati jettee durana nyaattanii isa dabartan jettee fi naasoo iyyiin dhagaan tumte haate dasaa duuba dhaabbatee dhageeffatee rifatee dhufee haadha isaa irra lafa itti boo'ee hayyooti jechuudha akka na jaalattuunan asii darbee si biraa deemee jee haadha isaa fudhatee bakka itti uummata dhiisee biraa deemee sanitti deebi'anii guyya sanirraa kaasee haadha isaa daqiiqa takkaaf dhabuu hin danda'u amma ammoo ol deebi'ee hanga ilmoo isaa jaalatu san caalaa jaalachuu eegale haadha manaa ta'a akkanaa ta'uu qabdu obboleettii tiyyadhu akkanatti haadha gurbaatii fi abbaa gurbaa jabeessitu warra isaa rahima isaa fira isaa saahiboota isaa nama jabeessu taatee harkamuudha qabda malee haadhaan deemtu ta'uu qabda malee haaduun deemtu ta'uu hin qabdu siin jaa gaafa kana abbaan manaa si jaalata. Isaan maatii yoo ta'an maatiidha. Maatii haa ta'anii malee kabajamuu qaba. Kabajatu isaaniif mala. Sababa abbaan manaa isii kun akka gara lafa kanaa dhufuuf sababa kan ta'e haadha fi abbaa isaa sani. Kanaafiyyuu isa jaallattee isaan jibbuun waan fokkataadha. Garuu isiin dhuguma yoo dubbanne jibbuu waan biraati. Keessumaa nama mana namaa dhufe silaa kabajamuu qaba. Abbuma fedhe yoo ta'e isiin amaduma hammaataa qabdi. Rabbi warra akkasii irraan hin taasisin isiniin jaa. Shamarran keenya waan akkanaa kana irraa bilisa ta'uu qabna. Waa hundumaafiyyuu namaaf kabaja godhuun ofuma kabajuudha. Nama tokko yoo kabajje ofuma kabajjaa jechuudha. Ani akka mataa kiyyatti akkas jedhee yaada. Isin garuu waan jettan isin hin beeku. Kanaafiyyuu kunoo dhumarratti gaa ustaazanas maal jedhanii gaafa tokko manguddeetti wayiitu ture jedhanii wanni sun baadiyyaa biyya arabaa natti fakkaate akka isaan haasaa isaanirraa arginetti gaa saafaroo yeroo deeman immoo nuti akka tanarraa tana akka amala tana ta'uu qabna. Ilma tokkicha qabanii manguddittiin tun dulloomtee feetu namni haa fudhatu feetu yeyyiin dhuftee haa nyaattu nuti bakka biraaf godaanu waan deemnuuf ishee asuma keessa dhiisnee deemnaa jee inni deeme. Yeroo inni deeme ilma isaa tokkicha achumatti mangudditti rakeettee biraa deemte jechuudha kuno. Garuu waan gaarii gooteen akka mataa kiyyaatti. Maaliif jennaani innillee akkuma ilma isaa san jaallatu haati isaa sun isa jaallataa turte jechuudha. Akkuma naan ilma kiyya kana jaalladhu na jaallatti jechuu akkamitti yaaduu dhabe. Boodasillee akkana si godha jeen achitti si dhiisee dhufe jetteeni jennaan fiigee dhaqee deebi'ee ilma isaatii fi mangudditti illee fidee dhufe jechuudha. Kuni amala akkaan fokkisaati. Waan ergitee namni haadha fi abbaa ofirratti hin goone godhe waan kana fakkaatu gaafa wayii jaan biyyootuma arabaa kana keessatti wallahi seenaa sanaanii kanneen hin dhagaye akkanumatti qissaa kana ustaazuma nasfaa jalaa ta'e ustaaz Jamaal Aliyyii ta'e isaan jalaan dhagaye. Gaafa kaanii abbaa ofii kana maatiin isaanii hundi dhumee abbaa ofii fudhate gurbaani araba akkuma fudhateen mana kana galee gijee ijoolleen tun tallaa banti ijoollee arabaa warroonni biyya arabaa hin beektan akka itti waa balleessitu. Tallaa bananii kan karrabanii manguddichi kun gaamana ilmaa kana jiraa hin arga ijoollee kanan balleessinaa jaa ijoollee akkas hin godhinaa jee itti dubbata. Jaartiin haati manaa takki isa filadhu ijoollee dhiyeeraarsee maal ka jiru abbaa manaatti dhiyeessite. Abbaan manaa fuudhee abbaa ofii kana gibbii keessatti bakka rabdoonni amma alatti ibiddatti shishidatu waan akkanaa kana hin beektan warroonni mana gibbii keessatti ijaarameetiin ibiddatti shidatan kana hin beektanii bakka sanitti baasee abbaan isaati baasee ilmi isaa kun achitti baasee abbaan isaa gaafa kaanii osoo inni guban qabaatiin achitti tortoree du'e. Gaafa kaanii dhufee ilmi kun hoggaa dhufu abbaan isaa du'e saanii abbaan isaa irratti nyaatu tana ilmi isaa kun saanii tana bichaa achi keessaa dhufee gajjee fuudhee jammucaan xiqqaa. Kana maal goota darbi wasaqa darbi jennaan ilmi isaa kun maal jeen abbaa kiyya siifin ol kaayaa jeen jaan akka ati isa goote kana ta'uun kan kee nafuu siifin ol kaayaa jeen jaan.
garuu dhugaadha jazaan har'aan tanaa oolte hin bultu namni waan facaafate hammata tan duraanii faan hin turti jazaanii ka amman tanaa hin turu warri haadha jaarsa keessanii miitan booda intalti ilmi intala jaartiin ilma keessanii jechuu isin miidhufteessi kanaafiyyuu abbaan waan facaafate hammata akkuma jedhaman san kayrii dalaguu haa barannu waan gaarii haa dalaynu waan gaarii dalaguu lubbuma keenyaaf waan akkasiiti gaafa wayillee gurbaa wayii abbaa ofii kana miila qabee fiigeen jaan fiiganii gaara kana darbuuf fiigeen jaan yaa ilma kiyya jeen jaan abbaan ilmaan ani abbaa koo asiin hin geenne bakka nan abbaa koo geen bira na dabarsite bakka nan abbaa koo geen bira na dabarsite jee jaan duraan inni sun iddaan duraan abbaa ofii kana geessee gaara darbe jaan akkasani waan dalaynu khayrii dalaguu haa barannu waan nu fayyadu shamarran keenya mala gaarii qabaadhaa isiniin ja'a kuni dhaamsa kooti natti bareennan viidiyoo kana fidee dhufe irraa baranna je'eeti anilleen waan inni ofii kiyya arge kuni ani hanga tokko yookaan fayyade itti fayyadama jechuu viidiyoo kana argeen jira itti fayyadama akkuma san immoo namoonni birallee akka irraa fayyadamtan jechaafiniin fidee jechuudha viidiyoo kana akka irraa fayyadamtaniif fide isinis irraa fayyadama waan dhageenyatti haa dalaynu waan baroomsa qabu haa finnu chaanaala kanarra jechuudha kubaarumaadha faaxatii fi waan argitee baroomsa hin qabne waan garagaraa guurree fiduurra viidiyoo babbareeddu baroomsa qabdu finnee akka irraa barannu wal haa goonu isiniin ja'a hordoftoota kiyya waan booda chaanaala kanallee namni yoo ilaale irraa baroomsa argatu irratti haa hojjennu chaanaala irratti isiniin ja'a kubaaruma namaa achi fuunee fiduu irra caala viidiyoo kana viidiyoo baroomsa qabu waan adda addaa waan baroomsa nama fayyadu waan nullee fayyadu haa finnu isiniin ja'a akkasuma hono ustaaz ibsaan ja'a ustaaz sa'ad baalillee kun akkanatti intala ambassaa tana fuudhanii akkanatti kunoo fidanii jirani bultii barakaa rabbi haa godhuuf gaa inshaallah rabbi wajji umrii haa dheeressu hedduu takkaa namatti tolani ustaaz ibsaan dhiirri oromoo jaalala hin beektuu jaani kanaafiyyuu kun ustaaz sa'aad baalee kun akkanatti jaalala hin beeknaa jedhanii gabbaasanii nu agarsiisanii jiranii maashaallah baga deebiitti deebistan gaa kun ustaaz ibsaan akkasitti dhiirri oromoo jaalala haaromsuun beektu bakka bashannanaa jaartiin keessatti jiran garuu shaarul asalii kana baatii daa'imaa tajan tana keessa numa geessanii jangaayii waggaa tokko boodes waggaa lama boodes waggaa shan boodes bashannantanii yoo nu agarsiiftan malee shaarul asalii kana biran taruu jaaniin jaalalli ilmaan oromoo kun jaalalli dhiira oromoo shaarul asalii kana biran taruu dhiirri oromoo jaalala hin beektu jechaa jiran kanaafiyyuu gaa haa barsiifannu isiniin jabarri shamarranii jaalala dhiira oromoo kana akkasi kunoo dhiirri oromoo jaartii fa'aa afur fuudhuu shayaan nu ayyama fa'aa jedhanii kanaaf kubaaressanii hadiisa kana tokkicha hin beekanii jee ibsa abbaa jaalala hadiisa lama immoo sadii beetti jee dhiirri oromoo jaartiin tee horruu teete hadiisa akka feete godhi jedhuu fi hadiisa jariyaan afur fuuti jedhu beekanii jeeqa haqni namaa haraama jedhu kanan dhagayani kana qofa dhagayanii jedhu dhuguma haqni namaa haraama jechuu hin beekani garuu rabbiin haa barsiisu jennaga itti murteessullee hin dandeenyu rabbii waa hundaa isaan haa barsiisu hadiisallee jaalalallee Hamzaa Hajiitii fi Madaamaashitti akkasitti haa bashannansiisaa jaartii teessan isiniin jenna. Kan biraa hoo eenyu namni jaartii bashannansiisu meeqa fakkeenya isinii goonuudha. Hin jiru Hamzuma Hajii malee. Akkasii warra maatii jaalalaa koottaa maatii naa ta'a. Koottaa gara mana Oromtitti YouTube isiniin ja'a. Asumatti isinirraa gabaabsaa turtii gaarii.